jechuun namni kun ingodu ani balleechatan jira seexanni na dogoggorsiisan jira haasaasaatan jira seexan wajjin alayyaatti seeni waliin jaarsi maqrabaadha kan ga'e tokko jechuudha sugar daddy jedhama maqaa ingiliffaatiin jechuudha haadha manaa isaa alatti jechuudha dubartii shunkurtii adii fakkaatu wajjin rafanina akkana isheen jechuu gonkumaa hin danda'u aan gubadhe hin ta'u kun dhugaasiin jedha inna ana biratti lammata kabajamtoota Itaalim miidiyaa akkam jirtan fayyaa jirtanii dhufne immoo har'a jechuudha Itaalim wanta ta'e hin beektu isa kana jechuudha isi fulduratti jechuudha wanta ta'etu ganama urata midhaan nyaadhee kara mana bunaa yoon deemu jechuudha wanta ta'etu na muddate gadda guddaadha baay'een gadde isa kana immoo jechuudha isheen hin beektu isi fuldurattan ibsa tana mee nagaa jee Eka kabajamtoota hordoftoota Itaalim miidiyaa akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii arra sanbata xiqqaadha qidaamidha har'a xiqqaadha na ani waan argee hin jiru waan tokko illee beeku garuu didaan har'a miidiyaa fuuldura sitti waan nagaddisiisu tokko jira na baay'ee nama gaddisiisan ati dhaga'uu qabda garuu akkati sitti himu isaan waliin isaan walitti sitti maanaan jedhee jedheera እና ማይማይማት kabajamtoota Didaa Tube egaa akkuma ani ganama sa'aatii 3 asiin bahee booda jechuudha minaan qursii koo nyaadhitoo mana kaafee tokko deemeeyyuu hiriyaa kiyya wajjin jechuudha osoo buna dhugaa jirru micayyoon takka jechuudha osoo meeshaa gurguramu osoo azooraa jirtu jechuudha kootume hin jedheeni didhaan yaa qalbii adda addaa waan beektuuf micaa hiriyaa kiyya wajjin kootume sittan qalladaa kootun jeeni taayin jeeni baay'ee bareeddaa fuulli keen bareeddaa hidhiin keen bareeddaa injeen qoyitaa dan normaali amma isaan ta'an hidhiin keen bareeddan jedhamu ishin jedhamu nan balleessa jedhamu ibsanu ana fuulduratti jechuudha I'm so sorry gabbaa grocery Nabiyyu grocery seriously jechuudha seriously haasa'e seriously naarin kaay maabo kana caalatu wanta ammaati amma kanaaf jechaani miti isheen wanna isheen dabarsite sitti jechuudha micayyuun baay'ee nama gaddisiisa keen bareeda jechuun qabduun sin jedhamu ilaala kabajamtoota keenya so osoo hiriyaa hiriyaa lama qaba tureeyyuu sadi taalee osoo haasa'aa jirru wanta tokko osoo waliin haasa'aa jirru background yookaan immoo laayifiin isheen dabarsite jechuudha laayifii baay'ee nama gaddisiisu laayifiin kun maalidha dhuguma akka dhageeffachuuf rabbi kinu laayifiin kun maalidha normally ጓደኛንን qabettee kara waggaa 16 jechuudha waggaa 15tti jaalala waliin qabne jaalala osoo wal jaalachaa jiru jechuudha waggaa 15 waggaa 17 irratti jechuudha durbummaa kiyya kenneefi jette qoy waggaa 17 irratti durbummaa kiyya kenneefi jette ishii jedhe didittiin yaa'u dhagaa jette ishii jedhiitiin akkatti wannan asini galee ay normally amaariffaan haasofti waan ta'eef ishii jennaan inna wal jaalannaa warri kiyyas hin beekaa warri isaatis hin beekaa baay'ee wal jaalanna jedhe bakka inna achiin booda jechuudha so akkasuma jechuudha osoo wal jaalachaa jiranu baqqaan dadhabee jeen maal dadhabee waggaa lama mulu tureetan jira ammaan booda jechuudha ani dadhabee jira ani dhiiraa bee nan nyaadha nan dhugaa ani muka sitti fakkaadhe jeen muka sitti fakkaadhe bakka durbummaa keenaa kenni jeen durbummaa keenaa kenninna waggaa 16 kee osoo wal qunnamtii saalaa hin godhin jechuudha haga waggaa 17 micoo waggaa 17 irratti bakka micaan jechuudha humna kiyyaa ol ta'ee jira bakka durbummaa kee fuudhuun qabaa jee qaxaleewwan kiyya kun kolfaa miti hin kolfinaa yana laaltanii kolfinaa na ajaa'ibaa jiranna inna qoy inna achiin booda haa ta'u jettee jechuudha maal godhan sila siqaay meeqa kee siqaay sana agarte jechuudha waggaa 17 irratti እና እሺ
bakka imimmaantu narraa ayina dhukkubeette kun uumaa waaqate waan ta'eef uumaa gochuu. Maaliif kofatte? Anyway, dhugaa akkas ta'ee booda jechuudha durbummaa ishee fudhate osoo wajjin jiraachaa jiranuu yaa jaalalli dhugaadhaas malee jiraachuu hin danda'u si jalaa hin du'a kan waliin jedhamu sun jechuudha. Oga durbummaa irraa fuudhee booda suuta. Makka dhugaa qoy suutan jechuudha akka jaalalli akka duraanii ta'uu dide. Macarrashaa irra maal godhee jaalalli bareedummaan ishee sammuu isaa keessaa badee dubartii babbareedduu isheen ala jechuudha dubartii laman irratti qabeette. Dubartii laman irratti qabinaan jette. Dubartii lama jechuudha waan isa jaaladhuuf qalabatii goone jirre beetakirsaana hin deemne yeroo hundaa beetakirsaana maaramii hin deemne jette. In jette naan jette. Beetakirsaana maaramii hin deemne jette. Amma macarrashaan bareedummaadhaan akka liiltii kan fakkaatan wajjin jechuudha dubartii laman irratti qabee isa san dhiifama godheef naan jette. Dhiifama gooteef hin jeen ati eenyudhaan jee matsaaf quddisuun nu ajaju jee mee waa'ee kanaa fixeetu jechuudha ati immoo itti matsaaf quddisuun nu ajaju jee amma jechuudha mucayyoon baay'ee na gaddisiisenna dubartii lama irratti qabee dhiifama nan godheefi. Akkas ta'eetoo bakka deebi'eetoo jechuun si malee jiraachuu hin danda'u si jalaa hin du'a maaloo dhiifama naa godhe kun dhibeedha malee kun jaalala miti osoo jaalala ta'e aandiidhaan mitiidha isa kana soo achiin booda maal godhee isa sadaffaa torban darbe isa sadaffaa jechuudha osuma jechuudha maarii jedhu maaloo si dharree maaloo kottu maaloo qaamni keenya dharraasee jira kottu na waliin rafi mina jedheeni jechuudha ogaa dhufe jetteeni ogaa wajjin mana isaa ogaa seentee booda jechuudha moobaayilii isaarra seenteetu telegiraamii keessa jechuudha hiriyaasaa gwaddinyaa tokko wajjin jechuudha osoo haasaa jiranuu jechuudha micayyoo biraa wajjin rafeetoo jechuudha namni osoo sexual intercourse gochaa jiru akkamitti footoo kaasa. Footoo natti agarsiiste dhugaatiin hin jedha taale. Footoo inna ammaan booda dhiifaman godhuuf haraam jette bakka inna hin booche dhugaatiin jedha. Asirratti osoo ani balleessa akkanaa balleessa dhugumaati dhiifama naa gootaaf waa'ee kanaa mee duraan dursee. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isaan waliin jiraachuu jalqabanii qalabatis godhatanii warri isaanii illee hin beekaa. Waan baay'ee keessa darbanii waggaa 17 jechuun jaalala keessa ta'u baay'ee ulfaataadha jechuun baay'ee waggaa 17 jechuun waggaa 17 sin jenne kan wal jaalatan kan wal jalqabu waggaa 15 achiin booda immoo waggaa lamaan booda immoo durbummaa ishee kenniteef si galee ishama walitti egaa waliin jiraachuu jalqaba waggaa meeqa jechuun jaalala waggaa jiraachuu akka waggaa 4 Ishi yaa ta'u gaafir waliin jiraatanii jiranii wal jaalatan turan garuu booda immoo wal jibban jechuun inni irratti deemuu garuu lakkoon isaa irra deemu dubartii biraa jechuudha inni kun tokkoffaa ifama gooteef yeroo nama lama irratti qabattee ifama gooteef isheen maaliif waan isa jaalattuuf malee waan kun sirrii ta'e miti. Waan sirrii ta'e miti. Sirrii miti maa kun jammar sirrii qasin jedhama. Akka fe'etti yoo ta'e kun dogoggora siruma kan ifama godhamuufi miti. Isheen garuu waan ifama gooteef hin jijjiirama jettee yeroo tokkoof wayim dammoo mee isaaf onuunan kennaa jechuun carraanan kennaaf jettee yaaddee ta'uu danda'a. Garuu akka kootti ulfaataadha. Mee gaaffii si gaafadha. Ifama ingootuu fi hanjettu kana yeroo tokkoffaa ifama gootee fi jirti ishi anis akka nama lama yeroo lama ishi ifama gootee hin sobin kan keenatti kan keenya ifama naa godhi ani hin godhu maaliif hin goone jechuun namni kun hin godhu ani balleechatan jira seexanni na dogoggorsiisan jira saasaatan jira seexan wajjin alayyaatti seeni waliin ani nama alayyaatti seeni namni dogoggora seexanaa miti kun seexanaa miti in beek of beek namni kun in maraanni sammuun isaa hin hojjetu in nyaata in dhuga namni dogoggoruu danda'uudha kan namni dogoggoruu danda'a
Egaa dubartii waliin jiraatu egaa qabaate maal dubartii bira isa geechu hanqabu san seeraan hin qabatu yeroo ammaa kana addunyaa irratti jechuudha wanti godhamaa jiru hin beektaa miti ogaa akkas ta'e jechuudha jaarsi maqurabaadha kan ga'e tokko jechuudha sugar daddy jedhama maqaa ingiliffaatiin jechuudha haadha manaa isaa alatti jechuudha dubartii shunkurtii adii fakkaatu wajjin rafaninna maarri qabannaan sammuun isaa hin duudama miti kun garuu jaarsaa miti niitiin isaa wayim kan dulloomte taasisuun waan jaarsa ta'eef miti kan kana garuu tunuma kan ta'an ababa fakkaatti dhugaa ababa maal jechaa jirtatu hin bareeddi shittuun jechuudha tuni hin bareeddi maadraq raasu aychaalu leelaa seet oromiffaanaas dubartii takka biratti haati manaa fi abbaan manaa jechuudha wal bira ta'anii abbaan manaa ishee dubartii biraan hin bareeddi akkana isheen jechuu gonkumaa hin danda'amu. Gonkumaa jechuudha. Naan arsii angubadhee hin ta'u kun dhugaasiin jedha. Inni ana biratti lammata ishee akkas taanaan osoo ani jechuun maali taaree jira bubbeenu fudhatee deemuufi. Ay normally ani በጣም ምጫን jechuudha ምጫን ባይና አርስ ዱጋ ምጫዮ ዱጋ ሲንጀዳ መኩራን ደጋ ጓደኛ ይምቦች ዱጋ በጣም ከስሺ መዳይ ጅራ ከስሺ ባይ መዳይ ዱጋን ሲንጀዳ መዳ ማልፊ መዱህ ነንተ ወካ አፍርሙ ጀቹን ላይፊሺ ይሩሺ ኢሰወሊን ደበርሲ ኢሰወሊን ዋባየ ያዲዮተና ወሊን ጅራተኒ ጆሊፋ ወሊን ጎደተኒ አከሰከስ ያዱ እንደንዴስ ከስኮ አኒ ባይና አለ ረብ ዱጋን በቹዳ ወኒ ኩን አከኮቲሌ ፌሪ ምትበቃ ስሩማ ከበጀምቶታ ኬኛ ያው yaada shii dhaggeeffatanii jirtanii yaada kiyyallee yaada harri nama muddate kuni ganama jechuudha manana baasee ta'u jechuudha waan kanan argee dhufe aduu biraa mudannoo ajaa'ibaatu jira mudannoo saniin amma wal agarrutti horaa bulaayi follow fi like tap subscribe godhaayi share like godhaayi tap godhaayi sinaa taphatta waan abbaa kiyyaa subscribe godhaadha haala miidiyaa guddisaayii subscribe gochuudhaan like gochuudhaan inna sa'aatiin kiyya akka guutuuf immoo viidiyoo yoo dandeessan guutuu isaa laalaa maaliif keessa deemaatii guutuu isaa naa laalaa siniin jedha baay'ee siniin jaaladha karaa kootiin nagaan jedhaacha.